Wayne. Jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Jalqaba irratti sagalee koo gadi buusee naasaa jira maaliif namatu naan alaa jira kunoo garas kana mana ijaaraa jiru irra keessatti ba'anii jechuudha. Namni biyya kanaa immoo namni sooshaal miidiyaa fayyadamuun beekni baay'ee jira waan ta'eef yeroo qofa haasaan nama akkana waan sammuu rakkoo gootee baatti nama fo'atu inaa gaama hidheetiin abdii qaba. Mana haaraa ijaarrannee itti galuu fi manni keenya kunoo kana fakkaata oqqeensaa ji'a reef maragama. Sinitti mentoree kanaan dura guyyaa tokko viidiyoo irraa hojjedheera kana fakkaata mana luukii 10ti birrii 50 qabaannaan mana akka kanaa fataazanaa godhattanii ijaarrachuutii dandeessu. Haa ta'u guutummaa guutuutti waa'ee manaatti sinii deebi'a amma garuu waan ta'e hojjechuudhaaf maal akka ta'e anuma waliin koottaati ilaala garuu immoo kuttu amma seenne mana keenya isa haaraa keessa barriinsaa qorqorroo ala. Barriinsaa qorqorroo ganaa laamiraatti goona ta'e hin beeku ammaaf garuu qorqorroodha. Karoorri manni kun nu barbaachisee fi kushiinaa kan qoraanii barbaanne kan qoraan keessatti boba'u kan eleelleen jira. Kunoo kondeetiin bakka kana galee jira. Bakka ibsaan keessa gaggaluu boodaaf jechuudha. Garuu irra caalaa kan nu barbaachisu qoraaniif waan ta'eef ganna kireeffattoonni illee jiru nuti illee jirraawwan miiqatu nama barbaachisa waan ta'eef. Qoraanii barbaachise garuu manni xiqqoon kun qarshisheen fixxe boodatti sinii deebi'a. Amma garuu hojii kan biraa hojjechuudhaaf as keessa kan jiru cidii sarraafe kun immoo kasaladha. Kasala lafti isaas kana fakkaata. Booda obbo Gammeen hin garafsiisu ta'ee lafa liishoo godhu ta'ee maal akka isaan godhan hin beeku. Hin beeku agammaatti sadarkaa kanarra ga'ee jira. Qorqorroo luukii 10 as kanatti gadi kottaa amma. Eegasino komtiin jiramoo daaraan maal fakkaata wish maan nama jibbisiisa kana keessa naqamoo ittoo gasino hin qaanoftanii hin qalladdu. Kanaafuu amma as kanatti waa hojjechuufanii gomjiin kun garuu sirrachuu qaba. Kaleessa galgalaa as keessatti abidda kan bobeessinee haa guguuf manni isaa daafnee oqqeensa akka guguuf ture aariyyoo aaree. Ammas kanatti waa hojjechuudhaaf maal akkan hojjedhu anuma waliin bu'aatii na laala abidda qabsiisa sitti waan ta'e hojjechuudhaaf wayyaa koos ilaalaa surree koos maafi mushkila habiibti maafi mushkila amma qoraan filaxannaa jirin amma qoraan filaxannaa gaariis wayinii duraachuu abiddicha qabsiistee natti kennite garuu naa qabachuu didin. Garabet penting juga. Korpin kok ati matang kina tu korpa ata ba. Ati matang kina korpa jirta ba. Orang gugati mi kira kan bidik apa tu guys. Ani garu wani wallale kisah kan andro sinitti menture. Orang kalau orang pakai. Darbee immoo qottaan biyya keenyaa akka kanaa miti. Kun ana fara. Meettuni. Warri wallaggaan beektisa qottu. Keessumaa warri naannoo namni itti guddadheen beektu qottu. Akka kanaa miti jechuudha. Yesus. Harkaanis nuti bal'atuu dandeenya. Fiigalee. Hinga.
qabsiifanna gaayis. Qimamocha kotta. Amma sagantaa abidda qabsiisuuti. Asii weeqeen keenya oqqeen qabu ture. Jidduu kana garuu bokkaan baay'ee tokko ganna qabakka. Baay'ee rooba. Asitti inni abidda mana namaa qiraacii dhaqanii fidatanii hin jiru. Hin jiru. Handaaqqoliin iyyaalti nan kumatiina. Inni aqanii abidda qiraaciitti mana namaatti fidatanii hin jiru. Abbuma isaatitti kufee ta'ee dara keessa gangalatee intinaa ta'a malee qabsiifata malee hin jiru. Abidda qabsiisan jira waan isa. Isinii galee namni qabsiisu. Innaa qabate ta'ee ni ta'e wayyoo cufiti kibiratiin intinaa ta'eera. Ini maqaa isaa iyyuu laalla. Ati bichaa ati tokko ishee sabana maqaa ishee tokko tokko. Ugaati kana kakati kakati kana kana. Itu itu. Ina sih kan bisa mushi. Mami kapan sih tak? Kasih saya cinta. Biar kasih saya masuk lari. Sudah di mana tak? Kenapa? Oi, mana dapat? Mana macam bisa? Akan lupa itu kan kan. Kau tidak. Enak. Disti kau kenal. Disti kana? Orang buka jeruk oceanic kasih so. Inna apa tadi ini saya tembok. Wayo. Cufi berarti ini intina daerah. Ini maqaa isaa iyyuu laalle. Inna kun akkuma argitan abidda koo qabsiifadheen jira. Ganaan qoraanitti dabala garuu. Ganaan qoraanitti dabala. Kanumatu isin eeggataa jechuudha yeroo Itoophiyaa dhuftan. Minim waan biraan hin jiru. Kanaafuu maal nama dabbara? Maal nama jibbisiisa? Akkam nama go'a jettuu iyyuu isin hin qaanoftanii. Kottu nyaata. Enna distiin koo kunooti. Distii kana kasalarratti itti fayyadamna. Kasalarratti jechuudha. Waan akkasii kasalarratti itti fayyadamna malee istoofirran keenyu distii istoofirratti fayyadamnu yeroo sirra keenyu immoo nu jalaa fayyadamu isa kana beektu. Isa yoo raanfanne irra kan jenne gasinu. Namoota tokkotu jira inni akkasii jagaayisa. Amma distii fayyadamne asirra keessa qabu. Yeroo distiin keessa bu'u bombii walitti butanidha. Inni galee saboota asirra maali? Bombi sirrii miti garuu rakkooma afee malee. Saboota distii keenya sirra kaawwanna. Achiin booda hin banna. Kun bishaan xinnaa qabiidha. Bishaan kuni amma danfutti yeroo biddaamu immoo akkamitti bobeessisiisan yeroo biddaamu abad jilbeeffatanii afuufa yeroo biddaamu akkasitti bobeessisan dur isinii galee
Distichi garuu gadi nam'ee godii. Argitanii akkatti bagabbage. Bakka. Amma bishaan kun yeroo danfu walitti deebina maal akka hin go'u. Guys, bishaan danfee jira. Abiddaame nan bobeessa garuu. Wayne. Kuni boqqollo ala. Maayini inni immoo kan jennee namni tokko mee sorii nama qora. Maayikii kun namni natti qabu ibe. Kun boqqolloo sooreen fide diidatti. An akka dura jennutti nu jechaadha malee boqqolloon hin miidhamne hin taffagamne hin foffatamne akka hin jennu. Kun immoo gundoo ala. Gundoo. Sini galee. No amma maal goona. Amma kana boqqolloo itti naqaati. Boqqolloo mulluu miti kun maal akka ta'e isinitti garbin na bunamma. Boqqolloon itti naaname. Kanaaf yaaddeena kositti naqxee akkanaan jedha. Wayne boqqolloo baay'isee kan itti nannee bibbeeta saba baay'een qabu beektu biteera faamilii namoo lamaan qaba. Daruu wallaan jiru. Yoon tarii qursi bunaa bo'ee jirta. Innaa kun maal jedhama seetan? Maal aarchi? Kun maal jedhama? Uubbii boqqolloo jedhama. Kuni xiqqoo boqqolloon kun yeroo bishaate hin bishaatu kaa boqqolloo yoo irra bulee malee. Inni amma ammatti namoo uubbii jedhama. Isa booda akka kanaatti yeroo inni bishaatee qoqqee danfee maal jedhee hin akaa'ama. Sini galeeti. Hin akaa'ama jechuudha. Dhaan amma baay'een barbaadu. Kun iyyuu hin baay'ata. Yeroo ijoolleen fa'aa jirtu yeroo sicha fa'aa malee hagabara akkasuma hin baay'atu. Innaa viidiyoon keenyarraa kana fakkaataa yoo jaallattan laayikii gochuun irraanfatiin akkasumallee maatii ta'a sabiskiraayib godhaatii gara mana keenyaatti dabalamaa siin jenna. Inni kan biraan waa'ee mana jaarsaa irratti amma yeroo ammaa kana waan namti hin dabalne hin jiru. Suma ogaa isaa dubbanne fakkeenyaaf nuti qorqorroo kana torbii lamaan dura qorqorroo lukkii 10 kushiinaa kanaaf isiniin jedhee kana kuma birrii 850 bitamee jechuudha tokkoffaansaa 850 amma immoo 2,200 galeedhaan jidduuma kanaatti jechuudha. Meeshaan hin daballee tokkoyyuu hin jiru hunduu dabaleera guutummaa guutuutti agammaatti waan 50 fixeedha. Kana qofa miti ganaa girfii hin jira. Keessi isaa immoo lamni isaa maal akka fakkaatu beektu isinitti mul'achaa jira. Isa kana karoora akkamii akka qaban hin beeku obbo Gammeeni. Walumaa gala isaatti waa'ee ijaarsa manaa irratti itti isinii deebi'aa jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Dogoggortii kana sirreessii kan jettan yoo jiraate sekshinii koomentii irratti na barreessaa isiniin jedha. Mulluu naa bishaatu isin naaf feera. Isin immoo laayik gochuu hin dagatina. Nagaa ta'a baay'ee. Ini mana gua babar.